السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها kabajamtoota amaanaatu bakka jirtu amma taqashtii jira jirtu bakka jiraatan isiniin jecha akkasuma warri amantii biraas shamaa harka fuune obboleeyyin kiyya hunda keessanuu salaamtaan dhiyeeta inni irraa kaati bakka isin jirteetti sinaan akka abduu isiniin jecha weelkaam faamilii baga nagaan dhuftanii warri mana kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jaa warri faamilii kiyya taatan laayik godhuu hin dagatinaa weelkaam faamilii arra filook guyyaa keessaa walitti deemnee jirra. Bakka kanatti laa yaadii maal akkaan godhu amman tana yaani naa dhufu jira fakkaatti. Akkasi faamilii warri mana kiyya kanaaf haaraa taatan biliis laayik godhuu hin dagatinaa isiniin jaa namni hanga viidiyoo xiyya dhageeffattan laayik godhuu hin dagatinaa isiniin jaa ammaas bakka tana yaada biraa yaadu eegaleen isiniin jaa viidiyoo tana editing godhee fixee gadi dhiisee koopiraayitinatti fiddee amma bakka afraa sagalee jala qabu jira amma kun olkee qabbanaa dhiisaan isiniin jaa meeshaa dhiqaa jirtu bakka itti deebisu jira ganamarraa osoo hin taane guyyaa keessaa bakka viidiyoo guyyaa keessaa eegale barraada maaliif akkana gootoo ka jettan taate lafan na duraa bu'ee hin cabne bakka eega hin cabin hammadhee ixee na duraa lafatti kophe akkasiin isiniin jaa faamilii dhiifama sagaleetii jala dufafaan naqabee bakka tana maaliin godhu deemaa jettanii saambusaan dalaguu deemaa guyyaa keessa isiniin jegaa ganamarraa himiti sa'aatii yeroo sa'aatii ati sa'a meeqa salaata booda alaa kullee asirii akkana natti fakkaata yaa asirii booda amma kuna saambusaa kajubuneeti kun kajubunee itti godhuu calqabee jira jechuudha akkasumatti waliin dhadhee jidduutti gixxiin godhee namarra dhuma isaa irra sin garsiise jechuudha amma kunoo xumuree jira kun kajubunii kun kan dijaajaati jechuudha kun kan lukkuu kun kan jubuniiti jechuudha amman tana kunoo zeeta kiyya bakka itti deebisee meeshaa maqsala guuraa zeeta bakka isaa deebisee akkatti meeshaa matbaa keessa jijjirtu bakkaan dhiqutti achi gugguurra jira jechuudha sambooda qofaan natti dhufe obsa dufafaan naqabiisiin jeegaa'ee dufkaqni dhiisaan isiniin jee bakka tanatti kunoo meeshaa dhiqaa jira sagalee xiyyaarraa wani beektanime sagaleen xiyya jijjiiramte yaa allah yaa rabbi na fayyisseeti amman tana kunoo akkasitti meeshaa amma xiqqaa firuma lama jira meeshaa amma xiqqaa jirtu sun xolub godhaa jira jechuudha viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa isiniin jaa filook silaa ganamarraa hanga xumuratti waraabame wanta ture garuu naaf hin mijoone tanaa hojjarrini jiranii akkaan ta'uu dhumarratti numa laaltan isiniin jaa giseen wanta godhe jarri dhufan giseen awwaa godhe jarri dhufan akka kattiin jaawwaala bilbila ol qaqqabaa dadhabe asitti kunoo kilaasii kanan naddabuu deema jarri arra jummaadha guyyaan kun jummata ture bakka wanta jechaanii keessaa yaa hojjiran guyyaa jummataanii deema jarri kiyya bakka tanatti wanta waan irra salaatanii fi wantoota quraanaa asumatti dhiisee meeshaa ta'an hunda guuree akkasitti kannasuu deema haruuf deemu okay amman tana kunoo maxara qabidadhee irra oofaa jira jechuudha makiinaa kiyya kanaas sambooda viidiyoon jala kanatti wannuma takka taate taa'u jirti okay qabbana dhiisaan isiniin jaaga oduun taatu qabbanti dhumarratti qabbantiin waan isin nagootun ilaaltanii isiniin jaa amma kunoo kilaasii ijoollee dhufee hurfaa ijoolleen toojuu deema hurfaa ijoollee kaleedhaan naddafee yaanii giseen isiniin jiru gisee qabbanaa tana faa yeroo hunda wannan godhuni beektanii amman tana bakka siree tanas dachaaseen xaawulaa kanaaf wanta jijjiru nan xiqqoo ni jiraami nan naddafeessee amma booda kunoo ammun akkatti dhadhaabbatti ndoolaaba kanaas cufee siree tana tolchuu deemu foddaa tana banee shubbaa akkatti banee achi booda siree tana rattiba jechuudha siree tana hundarra rattibeef xaa jechuudha san booda kaameraa sirreeffadhee achi deebi'ee amma booda kunoo itti sirreessu jira jechuudha san booda maaltu hafa viidiyoon ittiin daqiiqaa xiqqoo takka ilaalu dhugaa viidiyoo daqiiqaa xiqqoo dirasii miti daqiiqaa 8 fi sekoondii 52 okay sanii hojii turtii gaariin sin jaa kun amma siree lameen tolchiin jiran sin jaa shaana kiyyaa fi sammaa keessatti darbeen tanaas haafee tanaas gadi irratti deebisee okay amma takka tanaaf tees kaameraa dhaabii tolchee amma lameen gamas jiru sanitti as deebi'ee doolaaba kana huccuudha
huccuun na dararte arra dhisigaan arra na diifaa hogguu kaan huccuu dolaaba kee jirtu akka namni saalaa dirgim daaraa dachi tana naa guutanin isiniin jaa arra fidiyyoon tokko sin jiru ijoolleen arra maamusa irraa fudhatte uffata isaaniiti dolaaba baqqaa hojii takka ta'uun taatachi deebisee naman dolaabatti qixximichi godhee sanbooda siree kana tolchutti seenee jechuudha sanbooda seen tolchee tanan naafee tanaas akkana godhee astaghfirullah akkana godhee baxxaaniyaa fudhee irraacha kaa'ee itti akkas deebisee sanbooda irratti uwwisee irratti ol uffisee itti gadi deebisee amma kunoo qalaas xumuree jira jechuudha sanbooda fidii lama gamanatti hafteessi sirreesseetumaan Allah argaa dalagaan qallaalin isin jaa bakka arra raahaa bakka raahattiin jiran isin dhugaan isin jaa dalagaan basiita kunoo amma siree lameenis shaa godhee amman tana isatti guutate siree sadiin sanis uwwisee amman tana isatti guutate seetan لا halkan irraa saa meeqa halkan irraa sa'a takka saa waxda okay laa saa waxda giseen isin inju saa saba yaani halkan irraa saa takka akka biyya tanaatti saa torba yaani halkan irraa saa torba akka biyyatti halkan irraa saa takka jechuu amma fooqee karaa gubbaa foddaan bane daawwitu maqaa isaaniin gadi millise alli dastaa bakka amma kilaasii dubraa tokkoon dhufee dubra lamaa jira xiqqoo fi guddoo amma akkasitti kilaasii isaanii kanan tolchu deemu kilaasii kananumaa tolchee xumuree jawwaala irra qabuu deemuma intalti na dhufte shaawarii galuudhaaf intal takkitti sanii qofaaf hin diimne isin ganaa diimuu diimti shaawarii fudhatte xiqqoo jettee diimuuf diimti isii qofan natti dhufe jechuudha kaameeraa akkamittiin ol qabu achumattiin dhiise dhumarra isin garsiisa hunoo bakka tanatti mana siisan tolchee xumuree isin na dhufte kara mana kiyyaa ol diimu jira jechuudha darajaarra way ammoo darajarra ammoo olkee sanbooda bakka tanatti laal waatu lafa na duraa bu'u maali ni beektanii uffatan jalaa waliin diimu jira bakki itti dhiqan gubbaa irraa waan taateef kurfaa ijoollee irraa uffata nadiifan ta'e fudhadhee gubbaa geessu jira jechuudha mana qassaaraa manaan uffata itti dhiqu sanbooda asitti kilaasii kiyya dhufee qaama dhiqachuuf yaadi qabbana way ammusuma qaama dhiqataan jabaxaanii ajalanan seenanan ka'a irraa hin mure malee viidiyoo tan daqiiqaa meeqa guutuu siruma tanarraan ture jechuudha qabbanti na fixxee duraan laabbaxaanii xiqqoo gadii saniin uffadha eega qabbanti dhuftee tanaa uffachuu eegalee qabbanti kilaasiin kiyya fooqii karaa gubbaa naaf samii malee wanti takka hin jirtu gisee oowwas hedduu oowwa gisee hedduu qabbanaa kilaasiin kiyya jechuudha asitti qabbana sodaa akkana goggodha dhalaa daawwitii keessatti muudii tiyya sodaa qabbanaa diberga amma akkamittiin dhiqadhamee dhiqachuun qaba jii hamma mashabjii bee hamma shaawar irraa bee baasliin kiyya dibachuun qaba jii baasliin kiyya dibadhee gisee qabbanaa tana fa'aa sirna barbaachisa jii akkasitti sanbooda maaliin godhutee maqamisa kiyya ka qabbanaa sodadhee gixximitti godhee sanbooda maaliin godhu deema seetan fooxaannaa sirraa hojiddee baqqaa wirna taate sanbooda asoodeetumaan akkana godhee achumatti amma taa'uu qabda baqqaa ta'uu qabda yeeni amma taate haxira kiyya fak godhadhee faa sanbooda akkasitti natti tolee natti urgaayee dasna je'ee maaliin godhuu qaba jee gabbuutti eegalee jechuudha fooqii diyyarra didididididididi kunoo darajaa kanarra gaddiimaa jira sanbooda giseen gad dhufe kilaasii ijoollee kanneen tolcha firii lama isin galchiise laallip amma kushinaa dhufe jechuudha xumuree